Nagaa siniifaa ta'uu warroonni chaanela eebbisaa enterteementii dhafaarawaa taatan sabiskiraayib godhaa. Dabala dhiisuu diyaaqosaa kan dabala dhiisuu jennaan deebisee jennaan sunni akkuma andarasaadha intala fuudhaa jira warra intala keessa badde gabbaratu maan kate dafi birrii naa galchi. Indi waan dindinya malee taazabdanii mootuu jechuun namoota kan yoo akkaawuntii tokkoon ergiteef akkaawuntii feekii biraatiin dhufee mootu rakkoo biraasitti mee qarshii si gaafata. በጣም የሚደብር ነገር ኪያሮ ዋዳ መተት ረቲ argitee waan አንተና በተቆያት ቀርቃርተ ፌክ ይዩብቲ ነመሳይ በሳ ከብራሲ ኤርጋ ሌላ ተወልካ ebaluun qarqaarte menee namni waan si beekta namni gara laafinaa fi jechuun namni kun rakkatee namni rakkoo beekullee namni kun rakkoo kanarraa ba'uuf malee namni waan baalarraa buqqisu ka Ameerikaa jirullee waan baalarraa fuudhisa ka'a ito nama kenna bargizee waa baay'ee laaltu baratiin ajaa'ibaa jechuudha. Rabbo maaf jecha kennadha malee jechuun nama galatallee qabu kennitee kaatee kaasee arrabsullee jira waan kennitan rabbo maaf jecha kenna rabbo waan takkitti asbira ila kennaa osoo hin taane maal akka ta'e beeyta muudii yoo namni sirra qabatu muudii ati beeytu yoo namni deebisee sirra qabatu fakkeenya si dabbaruu danda'a kenna eenyullee nama gargaara galee nama gargaarullee noormaali nullee rakkanneellee beelofneellee dheebonneellee waa meeqa taanee agarree jirra garuu muudii maatii namarra qabatuu dandeettu muudii bakkana ati beeytu tokko yoo namni deebisee sirra qabate garuu si dabbara namni namatti agarre tokko fakkeenyaaf teekistii namaa qabee haga namni deebisuuf eeguu danda'a halkan walakkaa ilaa sa'a 4 nama jaartii qabu sanu osoo addaan kun miskoona diigdama Aafi gaafa bashannana jiraachuun mala irra fuudhee sifarna sirrii maa guyyaa hunda raftanii nama tokkotu maal godha si fakkaata akkasii jedhanii ani ndau anjaartii qabaa masaa kana rafee raadafaa ta'e dubbis jechuu qabaa ture aga ammaa maal eegaa jirta qoy mana jirtaa mikino maal soittatam kana jennaaba amma alaabaa kana uffata ittiin ooleyyuu jijjiiran akkasuma ta'ee dawwalee jaartii lammataa jedhee qawwataa jira gurbaan kun nama naatillee narratti fuutettee na didaa jirti intalli akkam abbaa kiyyaan na godhaan amma dila jiini tokko ka'eetirii irra jette sun hin dhumanne maal kinu ati jaartii lammata fuudheedhaa hirtaa si wajjin taa'ee haasee atillee burkana naan jette nasri ati gabbara kiyyaan wallahi ati kiyaaroo fi afaan tun haal ba'ee miidha firri gaafa miiliyoona argadhe san waan hin dhumanne na fakkaate beeytaa birri irraa qabannee ture ani galman danda'a jedhee abbaan giddi immoo waan ta'e danda'e atilee waan ta'e danda'etti jedhamu hojii sadii kenneef garuu mijiin sun qabatee jira amma akkam goone. amma galma danda'u miti caamaa bituuf hin dandeenyu nu waaqimee bitadheera inni nu haa gargaaru waan ijoollee ittiin guddifatu. yoo atillee eesirii stuudiyoon gubatee fi doktori Ifraan illee yoo suuqiin gubate baay'isuu ani ittiin gaafatamu maaki ragaa naa ta'a. Ooftee na daffarsiiftee addaraasha nutu kafala uffanni keenarra kopheen narra wanni jarri jettee na nawwaakkamne hin jiru miidiyaarraa lafarratti. garuu ati daayipparii daa'imaatii fi veelloo jaartii hoo yaadde sannatti dhiisi. Maaliif mattee ati giftii kennuu dadhabdaa asirraan eenyu tokko. haala kanaan nasrii nama hedduu jalaa badee maaksii uffatee deemu gama Dubaay keessa. Badaam wallaahi alaatiin maaki fadhaa. waan inni haasumdaa dhugaa hin fudhatu wallaahi maaliif waan akka fuudhee borumana gatee jalaa badu hin fakkaata beeku. Yaari namni waa sennaa fudhatee fuudhu tokko. Wallaahi. Eesii kana walaa oofe. An namni horatu iyyuu san jedha akkam. Allah malee. Hin beeytu. Wanni akka durriyyee horatu baay'isuu hin jiru. Eessa beeytu guddaa nagaree nyaata. Guyyaa nagaa galgala wala kooftallaa. Lama kainga alla galgalaa jira. Nasru. Maal goonama. Yaariin fuudhu bareedi jala kan obbolee. baabaa dubartii Yes baba. Innaan illahi. Risiitii isin ergeera birrii galcheera. Asirra agarsiisas gareen irra dhaqqa ati wannaa qabdu bilbila kee irraa viidiyoo. Haadha faatati erge haadha faatati. Haadha faatee si dhaqqabee risiitii. asiin na bahu risiitiin na dhaqqabee jira kuma kudhan Kabasa orfuun harka kenna. nasku Wallahi
namni jalqaba fuudhu ana. Arfaate. Harka lamaan sanuu. Wallah ati sii fuutee na siddiisu. Kuni harka waan itti. Wallahi ano boletin dia sitte nero si baba. Imbo ne torkin. Ma Nasri. Amin. Anga da studio hermu feda. Afrafa. Jarti sadi kawana man istara sengo buya afrapat. Tara sengo. Rakko ngam. Ati ko ba gedi adda si barbaachisa jaarsa. Pata sango da magal gala kasi bura fagaan. Ka deemu bara min kasi basu. Akkas irratti masaan Bana pada ibu bula jirte cure ada fate. Kotu Nasrin dukki kaba. Kam. Nai. Ada ibu bara kasi basu. Ammo matakka. Durfumma kaba bicha kenjenne ati fate ankanamu. Laki situ kate durhumma. Hai, durhumma wa bikka. No, kone balage mite akima debu bara mekai gajette baka wanisin hawa jiratu to. Hal hadi fate singili ta uni be. Abona bara jirtu. Atumma na fate wakame ka be ta gize ko yet jirtu ra gize ka jirtu. Buya ta ka fate tino mo jirtu be ta. Ati fate rahmat sigona Dubai buya matak ori jellen ne asra tarre ka. Kiar ko bara jumba odo ka wali kabde wallahi wali mita. Dr. Ifnan. Chabindo like gize jibi jal kabde video son jal kabino sotati kesa. Girede Ati fate Ante Nasir gajirti. ada fate. ana garret. Ada nagar. Kitti mana Nasri anu le takitti mana milki dikiraga. Abona geta Nasir. Baba. Ada fate yo ana taate male namni tokko gadin kam. Yo ka duftu taate anu maken amma tallisa. Dile gada studio kun baba. Ano. Baba awonna kendani bi challenge kendani bi. Challenge furatte baba. Oba dibasha yo galchite birri sigen nan kino kana gastiti sene fata ina. Habibi ana kuma dibashan. Challenge tino jabenna ni gasti sene ada fate. Ati video no jatini wallahi kiyar biya kana kesa yo atim lain anu mambe ku sadi jam ya berkofati ken. Koi baba. Takatain kan ke ka baba tin originalin kan ke make. Jata ni toro maka. Jata min torba. Me ammo so arelle ka gurgura tutate anu mutu di hojara namichu kum marif baba ken name. Kunci gara-garumma ka baba. Arte oromon jechu makiya kana lef bada baba kuma di bashan sigette di bashani te sinen do. Baizoi ta bade. Me wa nu goda. Tivi hada fata jedani ya kada studio lu kata kan labani kuma di bashan rabasani kan ya gamma kuno kuma diddam ficha fodo ko kasara. Oromoon barwaana akkanaa kanarratti naartu maaliif sila? Ma guyyaa sambara hada shani. Wallahi sila wara kana kanatti aru kabata maki. Hada shani jedani oso guyyaa studio ni kenni. Kata kan labani Kiyar amma ana kennamu kirsi jede. Animo. Jechuun amma Nasriin ammoo osoo gaaf kan ka aaree gurguratu taate amma almost miliyoona takka qaba siigale. Kumni bishaniitu irraa haftii fi ture jechuudha siigale. Anu amma kada studio yoo waan kana kuma bashan hin genne ta'e akka Nasrii sanin le cadhiseetu maa miliyoona sanin fudhadhu kiyya kana kennaaf. Gooba meeqa qabdamee silaalla qol. 761 qabda of course. Lafaa kaatee dhaqqabuu hin dandeettaati. Ana martu femasonni ten. Omal. Femasonni ten gurlo na da fate. Alati yadda. Anille dengadda chaddise male harra chaddisu jed. Dengadda tola oltumma fast delivery tim miliyoona salli kibsi. Wallahi Nasrii. Maaltu afaan lafan siisee chaddise siigale har'a garuu tiktokii kiyya kamataa kiyya abbaan gadaa restoraantii walumaa gala bargaawa inni na chaalenji naa kennu 830 fooloo 170 guyyaa 20 keessa yoo argatte birrii 500 si badhaasaa naan jedhe. Wallahi Ani na yaa darbe dhugama sinitti hima way birrii 500 san maakiin 100 haati faatee 100 Dr. Ifnaan 100 baabaan 100 kiyaar 100 birrii 500 san isin tunaa kenna foonaa dhaqoo. Birrii dadhabee abadan hin jiru. Miliyoona nagaa isinii kenna waan jechuun dusiidha. Wallahi anis akkasii isiniifin kana waan Afarat balu. La ilaha illallah. Namni birrii argataa deemu silitti mi'aayaa deemti inuma.
Naasir buluu taphatanii bar amma nurraa barbaadaa jira carraas Wallahi ani illee akkasi. Abboo kiyyaara akkana godhe amma karaa gabaabaa. Duraan jechuun maakii qoy waan tokko waan taarikaa sitti hima. Nasriin obsinaanii fi makiinaa isaa malee oma takkaan qabu. Akkasittuu deena kana na affeeraa maal bakkaa minaamin. Amma gaafa wayii beekanu waan nyaadhu abitaan jennaan obboleesso manatti si affeeraa cikicidhii jedhee manaan nagal. Imagine namni wallahi maal fakkaatu dalagee fi mataan keessa daaksisee baase. Namni adada mallaqa argataa deemu. Eenyuutti Rabia Dizani Milki Dr. Ifnan koy Nasri afachu Dr. Ifnan atama kampani meka kabda kampani lama sarratanya meka kabda si galamati yomi fi koy akkam rumman kiya fi kanke yomi ababakin lokila kusto kubaresi adamba wanna na ko pesu kabat challenge natti bikana makaisa challenge milena lama Rabia ababakin narki wallahi anamo Dr. Ifnan kiari challenge agenno Rabia design ambassador na godu kaba anamo of course ambassador la sidistor igabanya gorabet killen akar Wala tahu kabdan. Asuma na rafate ji an kamisi shashayo na kinnan diaspora America so kan maqaa Rabia Dizani tille sila jaarso nama dubbata jaartin dubbattu kuma kudani Ethiopia hingalchina fi mucam dura keessani Allah Rabia Dizani tin follow godano na balo video bani Guys, Rabia design maka hada mana tiyatin kuma kudani maka Oromooti fi akkasuma nama rakkate kanaatiin kuma 50 jedhee kuma 60 nama rakkate kophaa ofiitti arjoomee jira Dr. Ifnan jechuudha. Networking baay'ee jira Rabia. ne debiti network kita udah ni debiti wallahi Dr. Ifnan wa ke rabbi hadubatu barambate nadda walin dadabna male kawana makulle rabbi kawana marra fudatulle rabbi wan taate duai marabbi karannaf male wikisa kenna baafne kenna fi amadu kutrani kana me takkiti daqiqa sagale wanta gedulle duai agonu fi kazara jurulle ni yamana chuma bakka jiftani duai kuda fi duai ni ke balamti khade mabbo gurba kana rabbi nin danda kampani sa kanalle kampani gugurda dunya rafai dam rabbi siyago amin nama dunya bichatti tibe kamu mi akhirat le tibe kamu rabbi siyago dunya halala dunya kasbi halala rabbi nama walitti qabad rabbi siyata sisu amin ta dunya bakti rabbi sitti nakini nam bakti be ta nama ballesiti akhirat le raga fatamani dunya te ke dunya barakat siyago dunya guddat baati takka keessa guutan qarshii miliyoona tokko abbaan gadaa restaurantii kennaa kanaafu gadaa studio follow nu godha kuma 19 seenneerraa kuma tokko namni kuma tokko gadaa studio follow godha yoo kuma 500 seenan haati faatee kuma 500 badhaafamti nuuraddiin baabaan kuma 500 badhaafama walirratti birrii miliyoona tokko badhaafama ani wanta kitiila ani reega irratti gowwoomuun barbaadu dhugaa isinitti hima birri negaddan majarri faasile libarii na badhaasanii yoo birritti deebu yoo dirhama deebu dirhama kuma 23 way isini gale yoo doolaara deebu ammoo gara doolaara kuma 6 rabbi sodaadha doolaara kuma 6 namni challenge kana fakkaatu argatee nama dhiisu jira ne zaina jilsa waan lende wanti an galgala mara live irra taa'ee tiktokii waggaa meeqa dura dhiise kana isini gale waggaa meeqa dura dhiise itti deebi'ee baaroo jechisiise mazmuurii jechisiise nashiidaa jechisiise quraana qaraasise sigale wantummaan ani godhin hin jiru هذه حياة الدنيا إنما المتاع الغرور تأيرا كنا كنا ولا ترى الدنيا تدري دولاركم جا نعم لكن نعم يو دولاري جنا موراني كنا تكسر لكن ولا بريم مليون أمبر
baafame doolaara kuma jahama doolaara kuma torba doolaara kuma torba nama argatee dhiisu jira laala akka xurummaa ija tokkotirraa iyyine akira rabbiin nu milkeesse ammallee wanni beekuu qaban barna sirii gadaa istiidiyoon kun tokkoffaa yoo fayyade irra caalaa warra Dubaayin keessa jiru fayyada amma warroonni achi dhaqanii wantoota garaagaraa fayyadaman diyaasporaa ta'ee maal ta'e jechuudha ooma isaan fayyadaati hooma Oromooti jechuudha ammas gadaa istiidiyoo yookaan ammoo gadaa restoraansiin masgiida ijaaruu keessa gahee guddaa qaba dheengadda argitaniiftan jala seenaa laalaa guddaa qaba jala seenaa laalaa dheengadda haadha shaneeti jechuudha chaalenjii kana haadha shaneeti kennuu qabdaa jedhanii koomentii jala barreessinaan haadha shaneeti hin tam jennaan takaayiroo keessatti haadha ijoollee shanii jennaan dadhabbiiyyuu isii irraa hin fedhu haati ijoollee tumbisee asirra teettee fooloo goosiftuuyyuu hin qabdu waan ta'eef 500 akkanumaan kenneefi gara fuulduraatti illee faana jira ammas illee taanaan 500 akkanumaan fuudhee kenneefi dadhabbii isii hin barbaadu asirra teettee fooloo godhaa jettee akka dadhabbiiyyuu hin barbaadu bakkoo isin jirtu manuma isin jirtu 500 kun hojjedhe akkaawuntii irratti kaashii sa'a san galcheef jechuudha maqaa isaatiin yoo xiqqaate naannoo 700 sa'aatii isa walitti qaban daqiiqaa takka keessatti jechuudha yookaan 700 tan guutuudhaafi osoo gargaarsattuu kaanii Oromoon guyyaa 5 yookaan guyyaa 6 asirra teetti jechuudha isin galee miti kanaaf nama jabaa akkanaa mooraalii taatanii irraa fayyadamtanii irraa ooltanii isas fayyadanii yoo jettanii wal jalaan guddachuu wal guddisuun hobata akka rakkoo takka hin qabu dassi biraa yoo ta'e nama sa'aatii kana 2 ta'anii waltumaa jiran wal arrabsaa jiran wal rakkisaa jiran asi garuu rakkataa meeqatu gargaaramaa jira nama dadhabbii bayaa jira yaada wal jijjiirarra wal kolumsiisarra waa hedduutu jira tokkummatu mudhata jechuun Harargeetu jira jimmatu jira arsi as keessatti wanna shawatu arsi wanna jira jechuun kanaaf bakka akkanaa kanatti ka fooloo godhaa jedhan fooloo godhaa akkuma gisee koomentiidhaan wal jalaa dhooftanii arrabaan dhab nama gootan sani gisee fooloo godhaa jedhanii fooloo godhaa mallattoo eda'u maqaa isaanii eegoo jirtu kanneen irraa jijjiiraa hunda isaaniitu Nasriin leengaddaa namni Nasriin hin jaalanne hin jiru gastii seenee hundinuu isaan haasa'uu ni fedha namni maqaa isaa hin kaafne jiru namni jaalala hin qabneef hin jiru 500 dadhabdanii jennaan faasti diliivariin maqamanni dadhabeef jecha fuudhee kenneef malee Nasriin mooyatee fi chaalenjii sana Oromoon 500 kan kadhabameef miti jechuudha isinii galee namnummaan fooloo isaa jala jiru yoo sodaqee fooloo godhee fooloon Nasriidhaa asii as nama jiru miti ammallee deebi'ee chaalenjii biraallee qaba viidiyoo hojjetee jira viidiyoo san jala seenaa dhagaati bakka inni barreessaa isin jedhe sanitti 26 Dubaay jettanii barreessan bakka inni isin jedhetti fooloollee godhaafi ammallee jechuudha gadaa istiidiyoon Nasriidhaallee ji'a takka keessatti yoo 500 galte miliyoona takka galte fooloo 100 takka bituu qofatu hafeefii jira miliyoona seenuudhaaf Nasriin jechuudha bakka kana yoo 500 galte miliyoona takka galte 500 Itoophiyaa si badhaasa guyyaa 20 keessatti jedheenii jira ammallee taanaan hin qaanfachiisinaa guyyaa 20 keessatti fooloo kana keessatti 20 jechuun 150 jechuun waan iizii fooloo godhaanii viidiyoolee hojjedhaa fi duu'itillee godhaanii nama gaafa du'ee fooloo godhan osoo haadha Nasriin waa ta'e yookaan jaartii wal dhabe jettaniiti yoo tana miliyoona galee da'iikaa takka keessatti osoo jaartii hiika jedhee yookaan jaartii wal dhabe yookaan ajandaa wayii Nasriin gaffite guyyaa san miliyoona takka gala gaafa du'eef gaafa ajandaa mataa nama irra yeroo bichaa fooloo nama taasiftan maal akka ta'e rabbi haa beeku fixadhee dhiifama galatuumi guys hundi keessaa yaada bareedaa dubbattee laawaan addatii danda'u taate silaa uummata kanaan rakkisuuyyuu fi hiyyaan irraatu muraa wallaahi kama dhugaa namni keenya ammoo eega namni jee wal utubura wal jaalurra eega namni jee gaarummaa isaa himurra namni aguma jiru kana wal utubaa wal gargaaraa wal fayyada fooloon gadi tuqxoomaa sirraa saantimii kee ganzaba keessatti keessaa sirraa nyaatu gadi tuqaa fi namni asjala jirtan kun maraa ka fooloon godinillee fooloo godhaa aanyaachif ni obboleessa keenya yoo argate ba akkuma reefu mucaa rakkataa keenya obboleessa keenya nama afaan keenya dubbatu gargaarisan rakkataa keenyaan gargaaraa jira malee inni si warraa fayyadame numa fayyadame jechuudha barambatee akkasuma gargaara obboleessa keenya fooloo godhaa fooloo tolchaa fi walaa jajjabeessu wal jajjabeessu irratti asumaan immoo Raabiyaa Hadiizaayin illee du'aa godhaa fi maqaasii illee jechuudha Tuukuraan Itoophiyaa maqaa Raabiyaa Hadiizaayin ittiin hin galchina akkasii kanaaf xiqqoo ijaraaf xiqqaatti isin dubbachuun itti ulfaata. Obboleewwan keenya Raabiyaa Hadiizaayiniin
kuma kudhanii nuu kennite obboleessa keenya reefu inni namatti narra jala jedhe sanaaf jechuudha. Kanaafuu isinillee homaa isinirraa nirrisuu kinoo meeshiin gooteerti maatiin guddistee jirti. Fooloo 120 tuqaa jaha qabanii buus godhamee waan isin gootanillee asuman laalla. Walii galatti Adamaa Dr. Ifnaaniiti yookiin milkii jechuudha. Inni 50 nuu kenne reefu jechuudha. Rabbi jazaa isaa haa kafalu. Akkuma isin nama kana qaanfattee dubbatuu saalfatte san gaafa isin fuula rabbii dhaabattellee rabbii irraa saalfatee gaafii takka malee nama jaannata isin rabbi haa taasisu. Akkuma isin nurraa qaanfattee wallahi billahi rabbii qaanfatee gaafii takka malee bilisaan jaannata ramaseen barambatee namni laal yookiin addunyaa kanarra kan jirtu malaa yookiin dunya sibiraa deema yookiin sibiraa deema malee namni waan dunya kanarratti nafu akkas ta'uu beeka. Kamana gaarii keessallee ka abdii gaarii keessa jirullee ka mallaqa qabullee ka rakkatee jiraatullee ka bal'ifatee jiraatullee yookiin dunya sibiraa deema sibiraa deemti yookiin sibiraa deema. Gandi abaditti taan ammoo ganda aakiraati. Kanaaf iyyuu haga jirullee rabbi addunyaa irrattillee nu rakkisini rabbana aatinaa fid dunyaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qina azaaban naar rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam. Addunyaattillee aakirattillee rabbiin nu rakkisini jannata fi nu haa qoodu ganda abaditti taan sanittillee rabbi jannata malee azaaba nu qoodini jannata nu haa qoodu akkuma isin asitti nurraa qaanfatte sanattillee rabbiin achitti irraa haa qaanfatu wallahi sofaadha sanattillee reeradde. Kanaafuu fooloo nu godhaan Rabiyaa diizaayinii buus godhaa fooloo. Fooloo tolchaa baay'ee mana kanaa hundi keessanuu fooloo tolchaa. Waan dubbattoo qabaatti taraasi kenninu Rabiyaa diizaayinii. Kasiyaa. Mee muutii irraa kaafadhu mee. Wanti jaartii afaan beekaa sukutumatu dubbachiisa. Thank you.